Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo ganama kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoo kana kan gamaa keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aatiin mootummaan federaalaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasuma mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jidduutti mariin gaggeeffamaa jiraachuu hoggantuun itti aantu UN beeksifteeti jirti. Lolli lubbuu namoota hedduu galaafate kun araaraan xumuramuun isaa dhugaadha. Araarri kun hin milkaa'a waan jedhu gamaa keessan dhiyeessina. Itti dabaluudhaan immootuun Itoophiyaatti namoonni 133 hidhattootaan hidhaa irraa miliqfamus gamaa keessan dhiyeessina. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin engadda shaampiyoonaa waancaa Afrikaa kan taate Senegaal mootummaan ishii taphattoota hundaafuu mataa isaaniitiin birrii doolaara 87,000 fi lafa tokko isaanii badhaaseetii jira. Odeessa kanas gurra isin buusaa tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aa qabadhe dhufeetti isin ce'isa. Mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti araarri gaggeeffamuudhaaf mariin taasifamaa jira jedhan. Lolli mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti erga jalqabee waggaa tokkoof walakkaa ol lakkoofseera. Lola kanaan lubbuun namoota hedduu badeera. Namooti hedduun qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Beellis hiyyummaanis akkasuma gadadoon uummata biyyattiitti hammaateera. Sababa lola kanaa Itoophiyaan rakkoo hedduuf kan saaxilamte yoo ta'u rakkoowwan san hunda keessaa guddaan qaala'iinsa jireenyaati. Mootummaan humna isaa duraanii misoomaa fi pirojektiiwwan garaagaraa irratti oolchuudhaaf karoorfatee erga lola kanatti seenee pirojektiiwwan guutuun dhaabbatee qabeenyaa fi baajanni biyyattiidhaaf ramadame gara lola kanaatti naanna'uun misoomni guddin biyyattiin irra jirtu duubatti akka harkifatuu fi lafa jirutti akka dhaabbatu qaala'iinsi jireenyaa akka bal'atuu fi lolli mootuu daran biyyattii keessatti akka waaru taasiseeti ture. Gama warra Tigraayinis lubbuun hedduun kan badee fi qabeenya hedduun kan manca'e. Meeshaa waraanaa warri Tigraay waggoota 27 ol kaawwatanii ol tuulan hundi isaa kan barbadaa'ee fi akkasuma qabsaa'onni gameeyyiin warra Tigraay kan ta'an warra akka Abbaay Tsaayyee Suyyum Masfin Suyyumii fi akkasuma qondaaltonni gurguddaan isaanii akka ajjeefaman walumaan beekna. Egaa lolli gama lamaanuu kasaaraa hangana gahu kana fide amma araaraan xumuruudhaaf araaraaf akka dhaabbatan mariin gama lamaan jidduutti gaggeeffamaa jiraachuu hoggantuun UN himte. Hoggantuun UN mootummaa fi hoggantoota TPLF gidduu mariin itti fufeera jechuudhaan ibsa kennite. Mootummaan Itoophiyaa fi hoggantoota TPLF gidduu mariin itti fufeera itti fufee jira jedhan barreessituu itti aantuun dhaabbata biyyoota gamtoomanii adde Aminaa Muhammad. Yaa'ii gamtaa Afrikaa Finfinnee kan turte adde Aminaa Muhammad tibba kanaa naannolee waraanaa kaaba Itoophiyaa miidhaman naannoo Amaaraa fi Affaar Tigraay daawwachaa turan. Turtii isaanii kanaanis hoggantoota TPLF waliin Tigraayitti aangaa'ota naannolee Affaarii fi Amaaraa akkasumas mootummaa federaalaa waliin mari'ataniiti jiru. Xumura daawwannaa isaanii naannolee sadanii booda Finfinneetti miidiyaaleef ibsa kan kennan adde Aminaa Muhammad waraanni guutummaatti akka dhaabbatu irra deebiin waamicha dhiyeessaniiti jiru. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa gamtaa Afrikaa kan ta'e Olusegun Obasanjoon waliin naannolee kana kan daawwatan adde Aminaan waraanni amma jiru kan ji'oota muraasa dura tureen gadidha jechuun abdii waraanichaa xumuruu akka jiru dubbatan. Barreessaa olaanaa Antonio Guterres dhiheenya ibsa kennaniinis jaarsummaan abdii horaa jiraachuu himanii kan ture yoo ta'u Aminaanis dhuma daawwannaa isaanii kana irratti dhugumatti haala gaariirra jira marii baay'eetu jira jechuudhaan dubbataniiti jiru. Waraana ji'oota 15 oliif biyya kutaalee kaaba Itoophiyaa hedduu gaaga'ee fi namoota miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo namoomaa jabaaf saaxilee nagaan xumuruuf yaalii Obasanjoon gochaa jiraniin cinatti
keenyaanis tattaaffii abdii qabu gochaa akka jirtu himan. Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el torbaanota lama dura BBC'tti yoo dubbatan mootummaan federaalaa waliin mariin alkallattii gaggeeffamaa akka jiru himanii ture. Battalaa sanitti ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasaa Tulluu Dooch Weeliif yaada kenneen ammatti mariin eegalame hin jiru jedhan. Mootummaan karaa nagaan waraana kana xumuruuf balballi isaa banaadha jedhanii ture. Waraana kanaan wal qabatee amman sana dubbiin araaraa fi jaarsummaa abdii horatee dubbatamaa jiraatus naannoo Affaar keessatti humnoonni TPLF humnoota addaa naannoo Affaar akkasumas kan mootummaa federaalaa gidduu waraanni jabaan adeemaa akka jiruu fi aanaalee 5 naannoo Affaar keessa jiran harka hidhattoota TPLF galuun mootummaa naannoo Affaar ibseetii jira. Lolli lubbuu namoota hedduu galaafate kuni kan biyyattii hiyyummaa hamaa keessatti darbe kuni akka dhaabbate biyyattiin gama nagaa fi misoomaa akka deebitu hundaafuu hawwii kenna. Amma odeeffannoo itti nutti isin ceesisa. Naannoo Amaaraa godina Kibbaa Gondaritti hidhattoonni haleellaa manneen hidhaa godinichaa keessa jiran irratti raawwatanii hidhamtoonni 139 miliqsanii meeshaan waraanaa saamuu aangaan godinichaa dubbate. Poolisiin naannoo Amaaraa akka jedhutti hidhattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaa wiixata amajjii 30 halkan qixxee booda manneen hidhaa buufataalee poolisii fi milishaa godina Kibbaa Gondar aanaa Gaanyit magaalaa Nifaas Mawucaa keessa jiran irratti haleellaa raawwatan. Haleellaa kana hordofee mana hidhaa aanichaa keessa sirreeffamtoonni seeraa miliqfamuu fi saamicha raawwatamuu bulchaa itti aanaan godina Kibbaa Gondar Xilahuun Dajanee hime. Hidhattoonni kun halkan qixxee booda naannoo sa'aatii 8 konkolaataa 3 fe'amanii gara magaalattii seenuun haleellaa raawwachuu himuu aanga'aan kuni. Hidhattoota haleellaa kana raawwatan keessaa 16 humnoota nageenyaan ajjeefamuu fi miseensonni poolisii 3 ammoo madaa'uu himan obbo Xilahuun. Haleellaa hidhattoonni mana hidhaa Nifaas Mawucaa irratti raawwatanii hidhamtoonni 139 yoo miliqfaman meeshaaleen waraanaa gosa garagaraa 15 fi boombiin harkaa hedduun saamamuu himan. Poolisiin naannichaas haleellaa hidhattoota kanaan hidhamtoonni miliqfamuu fi meeshaan waraanaa mana sirreessaa buufataalee poolisii fi waajjira milishaa keessaa saamamuu mirkaneessee jira. Hidhamtoota miliqan deebisanii to'annoo jala oolchuu fi hidhattoota haleellaa raawwatan seeratti dhiyeessuuf hordoffii qorannoo godhamaa jira jedhan poolisiin naannoo Amaaraa. Hidhamtoota 139 miliqfaman keessaa 65 kan to'annoo jala oolfamuu obbo Xilahuun Dajanees dabalanii himanii jiru. Meeshaa waraanaa saamame keessaa hagi tokko deebifamuus poolisiin himeetii jira. Komishinarri poolisii Amaaraa Tokkollaa Ayfokkiru eenyummaa hidhattoota haleellaa kana raawwatanii ilaalchisee yoo dubbatan gochicha kan raawwate gara hidhattoota faannoo hin taane garuu faannoo ofiin jedhanii fi naannicha keessa socho'anidha jechuudhaan wannuma faannoon raawwate kana qondaalli naannoo Amaaraa kun faannoo irraa harkaa qabeetii jira. Taateen akka kanaa osoo Oromiyaa keessatti qeerroo Oromootiin ta'e Poolisoonni Oromiyaa akka poolisiin Amaaraa faannoo irraa harka qabe kanatti qeerroo irraa harka qabanii gaafiin jedhu gaafii namoota hedduu yoo ta'u muuxannoo arma dura ture irraa deebii isaa argachuun salphaadha. Akka namni kun jedhutti jarri kun faannoo ofiin haa jedhan malee faannoo miti garee gurmaa'ee maqaa faannootiin daldalutu jira jechuun ibsan. Faannoon garee hidhattoota waraana kaaba Itoophiyaa gurraa horataa jiru yoo ta'u aangaa'ota naannoo Amaaraa biraa deeggarsa qaba. Hidhattoota to'annoo jalaa oolfamanirraa hubachuun akka danda'ametti gareen haleellaa kana raawwate miseensota godinaalee Kibbaa Gondar Walloo Bahaa fi Walloo Kibbaa irraa walitti bahan qaba jedha namni kun ibsa isaa keessatti. Namooti kunneen kana dura sababoota garagaraatiin raayyaa ittisaa fi humna addaa naannichaa keessaa kan hir'ifaman akkasumas yakkaan barbaadamaa kan turan akka keessatti argaman obbo Xilahuun dabalee himeetii jira. Ammatti magaalaa Nifaas Mawucaa tasgabbii akka qabduu fi sochii idileetti deebi'aa jiraachuu himu. Hidhattoonni kana irratti fuulleffatan manneen hidhaa fi dhaabbilee nageenyaa yoo ta'u waajjiraalee mootummaa kaan irraa miidhaan gahee akka hin jirre poolisiin beekseetii jira. Magaalaa Nifaas Mawucaa adoolessaa darbee to'annaa finciltoota Tigraay jalatti kufteetii turte. Odeeffannoo kennaa irraa maahitiin biyyi Senegaal tokko taphattoota isheetiif $87,000 olii fi lafa badhaaste.
Senegaal taphattoota waancaa Afrikaa biyya isaaniif argamsiisaniif mataa mataan akkasumas akka garee biyyaalessaattis mallaqaa fi lafa badhaafte. Sirna simannaa masaraa mootummaa biyyattiitti raawwate irratti pirezidantiin biyyattii Maakii Saal tokko taphattootaaf doolaara Ameerikaa 87,000 fi lafa kennan. Lafti kan kennameef magaalaa guddoo biyyattii Daakaaraa fi Andaaraa Daakaaraatti kan argamtu magaalaa Daayimandii keessatti. Pirezidantiin Maakii Saal badhaasa biyyattii keessatti kabajaa fi gatii ol aanaa qabu Order of the Lion jedhamu garee biyyaalessaa wayita badhaasan miirri gammachuu masaraa mootummaa keessaa fi alaa akkaan mul'achaatii ture. Pirezidantichi taphattoota isaanii garee biyyaalessaa sadarkaa Afrikaatti ol kaasanii mul'isuu fi kabaja ol aanaa biyyattii boonsee gonfachuun olaantummaa uummata biyyattii mirkaneessaniiru jechuun galateeffatan. Pirezidantiin Maakii Saal gameessa garee kana asiin ga'an jechuun leenjisaa garichaa Aliyyuu Siisee galateeffataniiru. Aliyyuu Siisee cimtee kutannoodhaan yoo hojjette waan barbaadde argachuu akka dandeessu nutti agarsiise jechuun injifannoo argame leellisan. Miira gammachuu olaanaan guutameera. Sababni isaa immoo ummati koo waggaa 60 waancaa hawwaa ture jedhan leenjisaan kun gama isaaniin. Senegaal tapha xumuraa irratti rukucha peenaalitii 4-2 Masrii injifachuun seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf waancaa Afrikaa argattee shaampiyoonii taate. Taphichi morkii taphattoota ciccimoo kilaba Liverpool Sadio Mane fi Mohamed Salah gidduutti gaggeeffamedha jechuun namoonni hedduun yaada kennaa turan. Taphi akkaan qalbii nama hawwate kun gooliin tokko osoo hin galin gara rukucha peenaalitiitti seename. Senegaal kanaan dura yeroo 2 tapha xumuraaf geettee mo'amtee beekti. Dhumarratti garuu shaampiyoonaa taatee milkiin galteetii jirti. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeessi kenna guyyaa irraa kana fakkaata.